kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya akkam jirtan akkam saatii kana geessan nageenyi keenya bakka fuddoo jirtanitti isiniif haa qaqqabu jecha yoo yaasiniin jechuu barbaada. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya akkam jirtan akkam saatii kana geessan baga yeroo fi daqiiqaa kana geessan isiniin jechuu barbaadna. Egaa akkuma beekamu warroonni wabii miidiyaaf haaraa taatan sabiskiraabii godhaatii maatii keenya ta'a. Egaa akkuma beekamu kanaan dura uffata aadaa faayamuudha warroonni barbaadan jennee isiniif gadhiifnee turre warroonni fudhattanii faayamtan galatoomaa isiniin jenna. Warroonni kaan immoo warroota kaaniin nuugaa sheerii nuu godha. Warroonni sabiskiraabii goone sabiskiraabii godhaatii maatii keenya ta'aatii namoota sana biraan nuugaa isiniin jechuu barbaadna. Jaalatamtoota keenyaa fi kabajamtoota keenya akkuma beekamu uffatoota gosoolee garaagaraa uffata aadaa akkuma beekamu kutaalee garaagaraa irraa faashiniidhaan yookaan diizaayinii isin barbaadanii egaa isin biraan geenya isiniin jechuu barbaada. Kanaaf warroonni amma yoonaa egaa xalabattanii isin bira ga'e galatooma isiniin jechuu barbaadna. Sooshaal miidiyaa akkuma beekamu tiiktookii wantoota garaagaraatiin egaa asiinis immoo jechuudha. Kanaaf lakkoofsa bilbila keenya achumarraa argattu. Hundi keessanuu biyyoota garaagaraarra warri jirtan warroonni immoo biyya UAE keessa argamtan Dubaay keessa salphaa waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti simbira gaa diizaayinii barbaadanii ajajattanii simbiraan ga'uu dandeenya jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota keenya egaa warroonni immoo maatii keenya taatanii amma yoonaa nurraa fayyadamtan galatooma. Warroota kaanis sabiskiraabii gootanii wantoota barbaadan as jalatti koomentii nu gootanii nu barreessinaa. Nuti immoo isiniif deebisnaa diizaayinii isin barbaadaniin akka isin barbaadanitti diizaayinii amma jiruun hundi jechuudha. Kanaaf warroonni wabii miidiyaatiif haaraa taatan sabiskiraabii gootanii maatii keenya ta'uu hin dagatinaa isiniin jenna. Galatoomaa bakka fuddoo jirtanitti jaalalli baay'ee isin jaalannaa baay'ee isin kabajnaa nu jiraadha isiniin jechuu barbaadna. Kanaaf sabiskiraabii sheerii gochuu hin dagatinaa. Egaa aadaa keessaniin boona aadaa keessan jabeessaa cimsaa wal jabeessinee immoo aadaa keenya guddisuu qabna. Faayota garaagaraa garuu aadaa keenya immoo guddisuun nurra jiraata jechuudha. Kanaafis immoo gaheen keenya akka isaa ta'u isiniin jechuu barbaada. Galatooma bakka fuddoo jirtanitti jaalalli tokkummaan nageenya isiniif haa baay'atu jechuu barbaada.